تخيلنا هذا مدي سوارتي ولا من أجرتني جرت أجي شو متخيلنا سببي نتهاد مدين رتي ولا لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إسام فني سبوا الحمد لله ومتخيلنا قرو عندنا تربيتي بيتا هاتو ملء كمان خيسا أمو مانتنا بي غير مناتي قلي أماس من الرابع روباف ديما ديمو جريتشو ده أنا ما أنجو بقى كسك أبدني نكتات أنيتي قرو متشيري في فرو أبران أكتفك وناتو سنجاناتو كبرة سنخاء قرو أما اللي قرا منا فرو ديمو جرا منا أبران تسمان دي منا خيسان قرو الحمد لله هنقام بيخوفي داوتو تخينيا الحمد لله خانين به بيت جريتشو يونين قرتين فروس أبي أبرانس أبي متشيرس أبي بكتك تيده سالي أكترت المو تكوف ديدوسن تيسان هدانيا كستيشون قرصاني ثاني سن يونين باسون بانه أنا دوري متشو متخينيا وأنا سنجو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بكتنا بكتي وسوى بتجرو مدرو نار كرينك أبني ودراس بس أكسمت جرام أنا وأنا نجس يجولا متشيري في أبران نار كتن إجا تاكسيتي متخنيا أجرو جرتني أما لو دكاران جرا وهم تجريتشو قنقو درس جامعك الأوركيتشولا جامعك أنتم قنقو الأوركني ومن ربي صداتو أركب كلاتشو وجرا أجابو mana keessatti na adabsanii garuu jazaakumullah jeetin jiraan isaan jechuun hagala toomanii an garuu isaarraa dalaguudhaaf waan takka akkanatti hin fakkaanne niin beeka soo wanni isin godhuu qabdanii uummata keenya laalaati akkanumatti harkaadha ammallee gara mana firooti kan imalu jiru firoon akkasuma godhanii firoo fi abraan متشير أكسر قولي يونين قرتي سهرة بيامي كجوتو كون ياتشو للأوركني نا أدب سن أكمل أدب بيسنجلا بيتنجرا ديمو تنجرا وما تخينيا وأنا كنا توتك نما ركايتشو هاتو غرو الحمد لله ركني لا بيتنجرا هداية سنة السنجلا إيش أكام بي أبدي قدام كبا بيتنجرا فروت ديمو جرو خلان كوني عند فرو نجي سوان تاتف ألين ديمو ترى وان فرونتو أكاتار سقط وان تيرته وان تكمله بدي ملك عبرين تومني نهدني نجوم قصني رابي خد بتشون دندو أنيس قبيت مراخ ولا جمله وني براتك تاجي مش عارفرو تاك تارين كشتو جرو دوكنا لفتي شغل سجون أجر جرتني لفتي نبي مولود يعني فان أكا جايبك أبتيرا أنا سخن خشان يوم برو ما نسألك أن وانين أمة خرت لو بتاو وان غرتي الدنيا غرتي أجبنا ما يشسا يوم برو في أبران إنه ما يوم يصير نتومه أريتشو هذا ما نسأتو أمة الكيرة إيشينس ونت أبمته ونت تممته وان براتي متي ما لك الدورة كم صدم تكملنا نتكملنا كم صدم سافي تكملنا خانم عفوا هنكمل على خنياس نوبوتي إنسان الكعبة جرا منا هام تاهيدار تورتي مسفين برا اتماون ديبو قرتي أمة خن يفنان كيا خمرتي باسوي فروق وبرت يما فرو في أكان سانقول سايلن هنقان هيدا ثانية كستي نتوتماني أنا توتماني الرأي تبرات كونك وتعالى الحمد لله كان كابي سلطو يرتيشو يا إنسانتي عندخن أشوف
hidhaan Hacaaluu Hundeessaa wanni inni jee hidhaan qoraasuma dhiiraatii jee ture. Akkasuma hidhaan dhiiraaf qoraasuma jee ture. Hacaaluu Hundeessaa jechuun makmaka afaan Oromootti yoo deebine laaftuun akkas nama hin gootu uumaa jabaate jechuudha. Anis ergaan kaa bifa kanaan saamame nis tumame akka hundaa tana godhatanii araba keessaan deemu jira waan ta'eef dubbachuu na rakkisa. Daawwattoota akkasumatti nafaan turaa. Anis durreen isaanii gatteetii miti. Obsaa nama keessaa hin baa xiqqoo ganda keessaan deemu jira waan taateef akkasi kuno deemti qopxii kiyya jechuun manni fakkaa nama nagaa waan taateef hedduu alhamdulillah jeen jira waan ta'eef yoo isin haadha Ahmad ijatti jalamaan tanatti agartanii yoo isin haadha Ahmad jalamaan tanatti agartanii durri maal jeenaan jaa ilmaan buuti laala ni gartanii maasirraa naatu sakhaati wanni fidda takka hin jiru ani sodaa micciirii sabbaa takka hin qabu kana tuchee dhaddee firoo baantan an hisaabumarraan kwaa'uu nama akkasii micciirsan qabee na bira dhiisee dee akka beektu godhe jaanii kana alhamdulillah garuu haadha Ahmad qofatti toliniti an garuu wanni na godhuuf firoo fi isaan hundinuu takka dandeetti abbaan fadhe waan na godhuurra hin danda'u. Haadha Ahmad nas beesee dhaguma qixaatu jirtanii nin galaaf nin dhaqaaf ammaas nin galaasi ittiin dhaqaas ammaas waan na gootan saniin laalaa jechuu kiyya. Ibidda namarra shidee naasuu namaa dhabu arrabuu dafaniin joon wabillaahi karim itti qameetiin itti mirqaane itti afaan kaadhee jechuun isaanumattuu lafaa haa abbummaan fadhe waan godhu sanii ni ilaala. Sa'aan tun sa'a akkanaa tanaa miti itti qameen itti mirqaane galeensa kiyyatti hedduu takka mana keetti galuuf hedduu gammachuu qaba. Dabarte hawaasa Oromootiif kan dabarse gareesiiti warra gartee ishee deddeemee akkatti nutti jabaasee kan xiyyeessuun gartee abbaa fadha asirra qoottaa ni gartanii asirra qoottaa kan jaala qabu jaala isaatiin keessumaa kan jibbaa qabu jibbaa isaatiin namni waan fadheen bifa fadheen keessumachiiftaa jechuudha bifa inni qabuun keessumachiifta. Kana booda Abiraan yoon akkanatti magaalaa Raamoo gabbaasee gaarii akkana mataa Raamurre allamuun deebi'ee dhaasni uummata keenya. Sanumaafuu warreen gartee nuti waan bira haasoftanii firaa achi duuba kaati warreen nagee qabdanii fiidiyoo kana koomeetti babbareedu barreessaa mushi nama arrabsuu qaba haqa dubbadhaa. Isin bakka itti jallattanii bakka haqa dubbachuu dhabuu kanarraa warreen miidiyaa fayyadamuuf warreen gartee nama daawwatu gartee biyya keessaatii biyya alaatii fi warreen ollaa biyyotii ollaa nama daawwatanii rakkina gartee dhugaa dubbachuu dhabuu qabdan afaan keessarraa harka keessarraa barnoonni keessan kanumaa isin haadha Ahmaditti maallaqa waan qabnuuf qabnee takkara lama deebinee isin ibsu jirra. Haati Ahmad hanga maallaqa kana kaashii noorkaneetutti gadi lakkifamtu abadan neefarra hin jiru jechuudha booda. Sanumaafuu uummata keenya hammaa fiidiyoo kana dhumaatti laalaatii yoo khalaxa dubbadde noofalcha baay'ee nagee tura harkaa miilaan isa salaamuu qabu silaa harkaa miilaan uummata keenya qaqqaalee harkaa miilaan isa salaamuu qaba garuu miila isin tolan kaasu aadaaf safuu qabna waan taateef baay'ee ammaa asirra deebi'ee